كنا دلوني بدا فمي أشارا بن زلالمي برسيسي دالو تراساكي أمين ولا لما سمي مد بكم سدو من كمني مركز آيات الإسلامي كون جرابا غمدني كود تشدوفني أفلا علمي كنا دلوني بدا فمي أشارا بن زلالمي برسيسي دالو تراساكي أمين ولا لما سمي مد بكم سدو من كمني مركز آيات الإسلامي كون جرابا غمدني كود تشدوفني أفلا علمي بسم الله جدين درفدا جلكاب ما دبيكياتي مكا ربي تيني قالتشون دمسكيا بركتشتاتي الحمد لله يا ربي فاروني سوما فكتاتي هل كان قويا يو فارسا وليس توليسا يوم نرى وادمتي تهوز شكري إسان داغنو وصوبكنو قرآن ساتي أكنا جيتي دوبتي موتينا نغونسا غررتي كبوتان كيرا مراسا وربكو غلط ساتي نغايا أبراهام تنبو فدا نبي جالا كالكيرتي غوتا غوتا هندرا جالو كننجر فكيني ساتي أهلي ساتي في أصحابتا هردفتوتا سامررتي كم فانا سان رنوف ديمني إلى قويا يوم القيامي كون غرابا غمدني كودت شدوفني أفلا علمي السلام عليكم جني برسيسوتا في براتوتي كني ربي ولنوك بيت يا ديني ساجلتي بوتا أكان قالي فيلمتو كان قربي تو مالكتي دين إسلاما قفاتو كبات كما باردو كناتي أستاذن كينيا نملكا سببا نفتاتا سرتي لالوتا علمي دان كرتني دكان الراباب تن إفتي حدث دفني أزر كنو قمتشو الرجي إسلاماتي هبك على كلام ربي قد جبسو جارو إساتي حملتاني تركان فتشيسو دقاق سودان برنوتا علمي مد بكم سدو من كمني مركبها آيات الإسلامي كنا دلوني بدا فمي أشارا بن زلالمي برسيسي دالو تراساكي أمين ولا لما سمي مد بكم سدو من كمني مركزها آيات الإسلامي كون جرابا غمدني كودت شدوفني أفلا علمي يا أرجي ونديني إسلاما كون جرابا غمدني بدا سوان درجالو سنيف كني قفت الرماني سرك جراب لا تفتلالتي قدري إساه واللالني نبيين حديثا دبتي نبيا سيف سيكاني من قرأ القرآن فكأنما استدجرت النبوة بين جنبه إلا أنه لا يوحى إليه نمتجان قرآن بارتي ربي نساب لا في سوداني أكوانا بيما قالي أرغتتي كنسا قوني بيكسي سما وايتن قدن مالي قفتان سيف جني يا بولي ينقومي هو بدا إرغاكي يا قلبي دماني صدركا قالي كنديسي دكنا ما بيادلوني داندي سري بريدا ديفتي هندي مني جهل الظلمي كون غرابا غمدني كودت شدوفني حفلا علمي jireenyuma gaarii jiraachuun yoo qabatte quraana saati isa keessatti nuuf kuufame milkeenyumti biyya lamaati kanaaf jabeesseeti nuuf dhaame quraanaaf hadiisa keessatti gaaf tokko nabiyyiin dubbatan ubayyuma ilma ka'bitti quraana sirratti qara'uu na ajaje kaaliqni koote ka'biinis deebisee gaafate dubbiin isaa dhimna sirriitti wahii maqaa koo qofaan buusee kaasii godhee kophaadhumatti eeyyen jechuudhaan deebisaniif sayyidul ambiyaan isatti ijji ka'bii imimmaan yaasee gammachuudhaan gaatarraanitti rabbiin guddaan maqaasaa dhahuun quraana dawwamsuu isaatiin sadarkaan nama diin baratu kakkanaati sirrii fahamii kun giraabaa gagammaddanii qoodachuu dhuufne aflaa ilmii كنا دلوني بدافمي أشارا بن زلا
zalaalami barsiisee dhaloota irraa saaqee hammeenya wallaalummaa summii madda beekumsa dhuma hin qabne markaza hayaatul islaamii kongiraa baga gammadanii qoodachuu dhufne aflaa ilmii hireenadhaa nuti arganne laabtu tasin geenye isiinii garuu qadriin isaan beekamu wanni takkaatti ni faajini seenaa jalqaba gaafa duraa wal bira qabu yoo laaltani diin kana nuun gahuudhaaf jecha nabiif sabaan waan mudatanii rasuulli keenya kabajamaan baay'ee miti bar Qurayshoonni tumichaaf arrabni hin hafne hanga dhiigduu qaamni isaanii qoqqobbii hedduu irratti tuulte gosa nabii cufa isaanii namoota rasuulatti malee tokkollee osoo lakkisinii gaara makkaa keessa marfamuun beelaaf dheebuudhaan miidhamanii waggaa 3 guutuu rakkachuun baaluma mukaa sooratanii daa'ima arrabni madaa'ee mukuma nyaachuu dadhabnaanii diiniif baasuuf osoo lolan sabaan kumaatamne doomanii ilmaan abbaa dhabdee yatiimtee haadha hiyyeessaa taate jaarteenii wareegamni isaan kaffalan argachuudhaaf daaruun na'iimii kongiraa baga gammadanii qoodachuu dhufne aflaa ilmii yaa ilmaan hayaatul islaamii deddeebisee ammas kongiraa gargaarsa mootii gararreetiin kunoo geessan guyyattii har'aa ijaan arguuf kan hawwaa turtan firii keessan kan yeroo dheeraa bu'aa bayii baay'ee dabartan obsaaf kaayyoodhaan qaxxaamuraa barattee guyyaa kana gahu rabbiin abbaa jaallatee firaa nama meeqaa of biraa dhabdan kan wajjin turtan gaafa duraa obsa dhabuun simbiraa kutee yaabbatee doonii abbaa murraa garba wallaalummaa dhiidhimee jireenyi isaa taate kasaaraa gooftaan guddaan isin filate isin sabachiise barnootarraa quraana isaa jabeeffachuudhaan itti geessan gammachuu har'aa as qofarratti hin gabaabbatu daransiniif tolti akiraa nagada kaasaraa hin qabne qabadduutii irratti cimii madda beekumsa dhuma hin qabne markaza hayaatul islaamii kennaa dhaloonni badhaafame ashaaraan banne zalaalami barsiisee dhaloota irraa saaqee hammeenya wallaalummaa summii madda beekumsa dhuma hin qabne markaza hayaatul islaamii kongiraa baga gammadanii qoodachuu dhufne aflaa ilmii caayaa kayrii madda beekumsaa hunkan qabu galanni keete bara dhufaa dabraan daagannu ni barreessaa galmeen seenaati hiree yeroo amma arganne ashaaraa ta'anu boodatte markaza hayaatul islaamii dagaagsaa qur'aana rabbiiti dhaloota wallaalarraa baasee cufee qilee jaahilummaate ganama bu'uurrisaa tolee waardiyyaa diinii islaamaati dhiira kaayyoon isaa bareeddee ustaad Khalid ilma faajjete wareegama baay'ee kaffaluun oomisha ilmaan abdii boriiti gochaaf jecha haasidaa'insi gurra takka hin laanne itti jazaa kan keessiif kaffalu nu milkaa'ee biyya lachuutti waahii barsiisaa yoon dubbadhu hin daganne bar amiirote hayaatul islaamii tubuudhaan galatoomaa jenna simmarti jajjabeewwan fakkeenya hin qabne daran jabaadhaa fuulduratti ifaajeen keessan bilaash miti arguuf teessan yoomal qiyaamii kongiraa baga gammadanii qoodachuu dhufne aflaa ilmii amaanaa jechuun kan nallaatte gumaachuma markaza seete kaadimtetti quraana rabbii yeroo maraa diiniif dhaabbatti waa xiqqoollee of duuban jettu akka urjii duraa mul'atte laffaatiinsi himameen numu jecha himaamsa afaaniitiin maalummaa diintu isiif galee kanaaf cuchoomaan tattaafatte yeroon biyya dunyaa gabaabdu sammattee booji'achuu jirti
waan irraasi facaafatte oomishatta akiraaratte adde moomiina binti hajii yaa tokkitti kittee kumaati rabbiin kiyyaa si haa badhaasu milkeenyuma biyya lamaati gooftaan jabaa si haa gargaaru aziizul gaafurul haliimi kongiraa baga gammaddanii qoddachuu dhufne hablaa ilmii kennaa dhaloonni badhaafame ashaaraan banne zalaalamii barsiisee dhaloota irraa saaqee hammeenya wallaalummaa summii madda beekumsa dhuma hin qabne markaza hayaatul islaamii kongiraa baga gammaddanii qoddachuu dhufne hablaa ilmii kennaa dhaloonni badhaafame ashaaraan banne zalaalamii barsiisee dhaloota irraa saaqee hammeenya wallaalummaa summii madda beekumsa dhuma hin qabne markaza hayaatul islaamii kongiraa baga gammaddanii qoddachuu dhufne hablaa ilmii kongiraa baga gammaddanii qoddachuu dhufne hablaa ilmii